boolee Itoophiyaa keessatti nama baay'inni 60 ol ta'u mootummaan Itoophiyaa viizaa sanaan akka biyya keessaa hin baanee fi dhibbaan dhibbatti dhorkee jira jechuudha. Viidiyoo kana irraa waa hin barattu. Biyyoonni Arabaa cufame moo hin cufamne akkasuma moo karaa viizaa yookiin karaa daldalaatiin deemuun hin danda'ama kan jedhu viidiyoo kanarraa hin barattu. Wanta mootummaan keenya baasee jechuudha. Mootummaan keenya waan haarawaa ijoollee keenyaaf baasee jira jechuudha. Viidiyoo kana dhageessanii jechuudha. Namoonni dhageessu sirriitti dhaggeeffatanii jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanela kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu. Akkam jirtu waan obboleettiin keessa nagaa guutuu qaba galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni chaanela kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtanis galatuma ulfaadhaa isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba dhageessetti biyyoota Arabaa hedduu irratti mootummaan xiyyeeffataa jira. Dhugaa dubbachuu fi yoo mootummaa waan dubbatullee yaa sagalee isaatiin illee isinii fiduu hin danda'a jechuudha. Dhugaadha waan mootummaan dubbate kun jechuudha. Mootummaa biyya keenyatti dubbate miliyoona ol kan lakkaawwamutu miliyoona meeqaa ol kan lakkaawwamu biyya alaatti Niiwoorkaa yaa'ee dhumee jira jedhee mootummaan keenya dubbatee jira jechuudha. Sirriidha dhugaadha. Maaliif hoo jettani ilmi namaa biyyattuu afaan jiru ijoolleen biyyatti afaan jirtu garuu biyya keessaa baqatanii gaafa biyyuma ormaa kanatti rakkina keessa gahanii hangam tokko ilmi namaa dararamaa deema. Akkasuma immoo biyyattiin teenyallee namni irraa dhumaa deema jechuudha. Isinii galee maaliif har'a osoo hojii tokko biyyatti baname biyya keessatti hojjette isatu caalaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isatu sirriitti caalaa jechuudha. Maaliif amma Dubaay ijoolleen birrii 600, 400, 500 baastanii deemtanii gaafa achitti siqaayii agartan hedduu takka nama mararaa jechuudha. Maaliif biyya keessatti osoo waanuma birrii kanaan waa daldaltanii waa banattanii hojjettanii isatu caalaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo deemtan karaa deemtanii illee ilaalachaa deemaa mootummaan yaa kunoo waan haarawaa baasee jira jechuudha. Seera haarawaa baaseera. Seera innis niin jedhu kanatti fayyadamaa malee karaa daldalaatiin yookiin viizaa firii viizaa fi karaa daldalaatiin deemne jettanii booda as dhuftanii rakkina keessaa kan galleessan hin jedhaan hangan infoormeeshinii waa qaburraan isinii qooduu barbaadetin buliiwwan kooyi dhugaa dubbachuu fi akkuma mootummaan keenya dubbate jechuudha. Sagalee isaa immoo yoo soba kan jettan ta'e ani isiniif affida jechuudha. Maaliif xiqqeessee hin affidaa gada sekendii 10 wayii hin affida jechuudha. Maaliif yoo hunda fiduu hin danda'u waan ta'eef kanaaf ofii keessanii obboleewwan keessatti warroonni obboleewwan fiduu barbaadanii akkasuma immoo ijoolleen keessanii obboleewwanii akkasuma immoo namoota beektanii biyyarraa dhufuuf kan deeman yoo jiraatanii itti himaa hiriyootan keessa itti himaa. Dhugaas ni jedha karaa viizaa firii viizaa fi karaa daldalaa kanaan dhoorgamee jira jechuudha jechuudha. Mootummaan seera haarawaa baaseera. Karaa seera qabeessaniin deemu namoonni hundumtuu ala deema jedhame guyyaatti kan miliyoonaa ol lakkaawwatatu keessummeessamaa oolaa gara biyya alaatti jedhe. Dhageessanii kanatti bararaa oola guyyaatti guyyaa tokkotti. Kanaaf adaraa keessanii waliif raabsati namoonni akka wanta kanaan deemanii birrii ofiin balleessanii qisaasichanii booda birrii isaaniitis dhabanii ofii fi isaaniitiifis immoo sammuu isaanii akka hin dhabne wanta kanatti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Ani sidaa kan ajaa'ibu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani ijoollee dhiiraa baay'ee tokko isin taazzabe dhugaa rabbii maaliif nu taazzabde jechuun keessanii oolu. Fakkeenyaaf birrii 600, 700 birrii baqa 500, 400 baastanii hanga biyya as dhuftanii isin warri dhiiraa kan jechuudha. Biyya keessatti birrima tana xiqqishuu tana waan tokko daldaltee osoo lukkoolee tokko bittee osoo mana mataa tokko bantee mana mataa tokko murtee dhugaa rabbii isin jedhaa bir waan daldalama hedduutu jira. Oduu suuqii xiqqoo ishii banattee osoo mana qursii wayii xiqqoo ishii banattee sii galee oduu mana bunaa xiqqoo ishii banattee isatu bu'aa gaarii sii qaba obboleessa koo. Isa bu'aa gaarii sii qaba sammuu keetis firii gootee ofii keetii firii taate sammuu kee firii gootee isa hojjetatte isatu sii caala jechuudha.
ammas dhuftee siqaayii meeqa agarta biyya barahaa kana keessatti akkaataa birriitti dhufu waan hin beekneef waan ta'eef isin gaafa achii dhuftanii akkuma nuyiiti isinittis ilaaluu hin danda'amu nullee gizee biyyaa dhufnu sanii biyya alaa jedha waanuma birrii taa'aniitu biyya alaatti as erga seena malee waan kushiina arabaa keessa hojjetanii akkasuma shintibeetii arabaa daa'ima arabaa wajjin mataa nama dhukkubaa waliin seena jechuudha. Innaa yeroo dura deeman kana namatti fakkaachuu danda'a. Kanaaf isinittis fakkaachuu danda'a garuu informaashinii qabaachuu qabdan biyya alaa deemne jechuun duratti mee kana yoon godhee odoon akkana godhe jettanii of gaafachuus qabdan ofii keessanis of gaafachuu hiriyoottan keessan gaafachuu malee akkuma Dubaay bareedduu sani achuma keessan hojjedha achuma Dubaay bakka keessa bashannaneetuma firrii fidaa hin jiru barahaa keessa dafqitee halkanii guyyaa laa itti dafqitee itti dadhabdee hirriba kee itti dhabdee nyaata kee itti dhabdee fiddaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa ijoolleen dhiiraa biyyuma keessatti hojjedhaamee biyya hin bayinaati biyya isin nyaattu hin jedhani biyya keessatti osoo hojjettanii har'a kan isin ga'u jiru barra dhugaa rabbii har'a lukkoolee arga birrii san lukkoolee 50 bittee horsiistee buuphaan birrii 30 birrii 20 isaa yoo gurguratte guyyaatti baajata meeqa galchita ishee guyyaatti baajatuma meeqa galchita yaa obboleessa koo guyyaa takka itti jechuudha kan ati Dubaayitti argattu ji'a tokkotti argattu kana torbee lama keessatti hanga Dubaayii san caalaa argattaa jechuudha. Sii galtee ji'atti immoo ixifii Dubaayii san lama argattaa jechuudha. Gaafaati koroora qabaattee hojjettee jechuudha biyya keessatti osoo hojjettee jechuudha. Namni keenya hojii sanniffaa hojiitiif biyyaa baha malee osoo hojjete namni akka nama biyya keenyaa duroomu hin jiru jechuudha. Keenya immoo wal jalatti ilaaltee ishiin akkanatti zargii kana biyya Dubaayii kanatti deggisu ilaalaneeti. Isaanillee akkasumatti kun ijoollee amma as turtee keessa turtee zargii godhachaa jirtu waa walitti fufunaannattee akkasii kana ilaalan jechuudha. Kunniin amma asitti birrii qusatee zargii diggifate malee biyyaa wanti isaan qaban hin jiru jechuudha. Isinii galtee warri Dubaayii warra waa biyyaa waa qabatee yookiin mana takka qabatee yookiin lafa takka qabatee miti isinii galtee isaan walitti qoqqocataniituma birrii isinumarraa gugguuratanii warruma dallaala isinii ta'anii isumarraa gugguuratanii birruma keessan akkanatti kun zargii cidha bareedaa kan argifatanii jechuudha. Kanaaf ofii keessanii of eeggadhaa obboloota koo ofii keessanii beekaa maaliif akka baatanii maaliif akka jiraatan maali ani bu'aa maalan buusa jettee ani maalan namaaf lafa godha jettee deemuu qabda malee ushatteetuma ati nama tokko birrii kana hunda kennitanii isaan isinitti akka fayyadamne isiniin jedha ishee isaan kun birrii keessanii zanaa fataa jedhanii wal fuudhanii fataa jedhanii bahaara gubbaa deebanii kaan godhan isinoo isaanuu gaafaas dhuftan birrii kana hunda cafacaftanii gaafaas dhuftan asitti siqaayee abbaa keessanii nyaattan dhugaa rabbi naa kanaaf of eeggannoo cimaa godhaayii ijoolleen keenyaa waaqayyo isinaa eegu kuni dhaamsa ijoollee biyyaa dhufaa jirtaniiti. Naakasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti waaqayyo faana ta'u dhaamsi kun yoo isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa akkasumas immoo warroonni mana kiyyaaf saaraa taatan sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa yaadaa fi qeeqas immoo yoo qabaattanii komenteetti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isiniin jaaladhaa isiniin kabaja hunda keessaniyyuu anarrammoo waaqayyo isiniin jaalatu hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha.